raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Dhaggeeffattoota keenya harka fuunee akkam jirtu? Qophii keenya lafaaf lafeetiin waa'ee saamichaa fi weerara lafa Oromoo irratti gaggeeffamaa turee fi jiru irra deddeebinee kallattii adda addaatiin saaxiluuf yaalleerra. Ammas gara fuulduraattis shira Oromoo lafa isaarraa buqqisuuf xaxamuu duukaa buunee gurra uummata keenyatiin ga'uu itti fufna. Ammaan kana weerara lafaa fi qubannaa bira darbee daangaa ce'anii lafa Oromoo gara naannoo Amaaraatti dabalachuun akkuma mirgi addaa isaaniif kennameetti fudhatamaa dhufeera. Kanaaf kan fakkeenya guddaa ta'u immoo humnoonni Amaaraa lafa Karrayyuu fudhatanii maqaa itti baafatanii godina Shawaa Kaabaa naannoo Amaaraatti dabalachuu bira darbanii dhiyeenya kana poolisootaa fi milishoota Oromiyaa aanaa Fantaallee bakka Qorkee jedhamutti jumlaaf fixaniiru. Miidiyaaleen Oromoo balaa dhufuuf jiru gochaa fi adeemsa dabaa kana qaamni ani Oromoon bulcha jedhu yeroon akka dhaabsisu watwaatuun dhiifne. Raadiyoonii Dirree Shaggar dabalatee miidiyaaleen Oromoo marti murna Oromiyaan bulcha jedhuuf odeeffannoo gahaa dhiyeessaniiru. Waamicha godhaniiru. Salphina uummanni keenya keessa jiru ragaadhaan deeggaranii dhiyeessaa turaniiru. Keessumaa waan Karrayyuun raga'aa jiruu fi akkamitti mootummaan Amaaraa kiiloomeetira 70 qaxxaamuree biyya Oromoo fudhatee akkamitti akka gara kan ofiitti dabalatee ilaalchisee gaazexeessaan OMN Dajanee Guutamaa ji'a adoolessaa bara darbee keessa gaafiif deebiin inni rogeetti Oromoo Faaxumaa Badhaasoo waliin taasisee taateen dhiyeenya ta'e kun akka hin dhalanne dursee kan kaattuu kaate akka ture nama hubachiisa. Mee maaltu haasa'amee ture? Akka qophii keenyaaf ta'utti qindeessineerraa nu waliin turaatii ni dhageessu. Dhaggeeffattoota keenya hundeeffamaa Itoophiyaarraa eegalee lafti Oromoo fi Oromiyaa weeraramaa saamamaa turuun beekamaadha. Keessumaa bara wayyaanii weerarri lafa Oromoo irratti adeemsifamaa ture. Falmii qeerrootiin erga dhaabbatee yookiin wayyaaniin mo'atamtee gara Maqaleetti gaggeeffamtee booda weerarri lafa Oromoo ni dhaabbata jedhamee abdatamee ture. Haa ta'u malee jiiramni dhiiga ilmaan Oromootiin dhufee leelliftoota sirna Minilikiin erga butamee booda lafti Oromoo ammas saamamaata jiru. Warri gifaa bala'u yookiin bala'u jedhanii har'a isaanii babal'ifachuudhaa fi Oromiyaa irratti duulanii jiru. Yeroo Oromoon ristii babal'ifachaa namaatii fi lafti Oromoo qircamaati jira, weeraramaati jira. Keessumaayyuu gara Shawaa Bahaatii fi Shawaa Kaabaatti kun bal'inaan uumamaati jira yookiin mul'ataati jira. Shanuudha hanga Karrayyuutti. Har'a dhimma kanarratti mari'achuudhaa fi yeroo baay'ee dhimma kanaa kan barreessitu irratti Faaxumaa Badhaasootii kan qabadhee dhiyaate. Egaa Faaxumaa Badhaasoo Oromiyaa keessatti dhalatte baay'inaan kan guddatte Ameerikaattis kan barattes Ameerikaadha. Baga nagaan dhufte Faaxumaa Badhaasoo. Baga nagaan na eegdudha jane. Yeroo baay'ee saamicha lafaa irratti hin barreessita. Achi haa kaanume lafti siif akka
qarree Oromoo tokkotti Faatumaa Badhaasoof lafti maali? Galatoomii gaafii bu'uuraa na gaafatte. Akkuma beekamu qabsoon Oromoolee gaafii lafaati. Lafti eenyummaa kenna. Gaafiin lafaa gaafii lafeetii Obbo Baqqalaa Garbaa tanaan dura qotee bultoonni Oromoo yookaan horsiisee bultoonni Oromoo qabeenyi isaan qaban guddaan lafa. Kanaafuu bu'uura qabsoo Oromooti jedhee amana lafa. Egaa bu'uurri qabsoo Oromoo kun akka ati hordofaa jirtutti akkuma kana dura beeknutti qeerroo 5,000 hanga 7,000 keessattuu maaster pilaanii Finfinnee sababa gochuudhaan fincila ka'e irratti kan lubbuu isaanii dhabame. Egaa bu'uura qabsoo kan ta'e waa'ee lafaa kan lafee keenya jennu kuni amma sadarkaan irra jiru kamitti ilaalta maal ta'in dalaarraa jiru? Kumatu gaaffiin qeerroo lakkoofsaan hin beeknu hin tilmaamne malee 5,000 haga 7,000 jennee Oromoo Protestiin durallee qabsoo isaa adeemsa qabsoo isaa keessatti nama lakkoofsa hin qabne irratti dhabee kanuma gaafiin sun akkuma dura kaastee jijjiirama qeerroon fidde kanaan mootummaa abbaa irreetti TPLF'n hoogganamaa ture kaastee kaawwan akka Maqalee galuu kaawwan akka of jijjiiran gootee deebii argata jedhamee amanamaa ture. Gaafiin sunis amma akkuma argaa jirtu waan deebi'aa jiru fakkaatu inumaayyuu ittuma fufee lafti Oromoo gama hundaan qarcamaa jira. Gaafiin Oromoolee tokkoyyuu deebii argataan jiru keessattuu kan lafaa kuni haala nama gaddisiisuun babal'ataa jira. Sirni qeenxee ka jijjiirama Oromoon fide kana adbaatti ta'ee fudhatee lafa Oromoo ammas weeraraa jira. Mirga qotee bulaa Oromoo, horsiisee bulaa Oromoo, saba Oromoo guutumaa guututti sarbaa jira. Keessattuu naannoo Shawaa Kaabaatii fi Shawaa Bahaa irratti inuma iyyatuu Oromoon iyyataa jira, falmataa jira. Garuu sirnii fi qaamni isaan ittiin wal mormaa jiran qaama addaa naannoo tokkooti. So humni isaanii waliin madaalu. Mootummaan biyya bulchaa jirullee gaaffii Oromoo kana deebisaan jiru. Inumaayyuu ijoollee Oromoo silaa kan lafa kanaa fi gaaffii uummata kanaatii fi qircama lafa Oromoo kana falmuu qaban daangaa Oromoo lafa Oromoo jedhamee sirna biyya saniitiin hagammaa ittiin bulaa jiran. Kanaafuu lafti Oromoo qircamaatuma jira. Gaaffiinis deebi'aan jiru. Oromoon lafarraa buqqaa jira, dhiibamaa jira. Naannoo lafa ofii keessarraa ari'amaa jira. Hiyyummattis darbamaa jira. Maaliif hojjetti qabeenyi Oromoon irra guddaan qabu lafaaf loowwan horsiisee lafa sanarratti loowwan horsiisus lafa irratti waan hundeeffamuu fi lafa sanarraa yeroo dhiibamu hiyyummatti dhiibamaa deemaa jira. Kuni gaafii bu'uuraa wanti ta'eef ammas gaafii bu'uuraa ta'ee wanti itti fufuu qabu. Kanaaf nullee warri biyya alaa jirru biyya alaatti isaa guddannu malee maatiin keenya biyya jira, sabni keenya biyya sanii dhalannee biyya sanii baanee. Gaaffiin kun ittuma fufee deemaa waan jiruuf jiruun uummataallee akka malee waan sarbamaa jiruuf fuuldurri Oromiyaallee gaafii keessa waan seenaa jiruuf waan kana kaasne. Mee fuuldurri Oromiyaa gaafii keessa waan jiruuf yeroo jettu maaltu gaafii galcha jetteeti si sodaate? Akkuma hunduu argaa jirru sirni amma biyya bulchaa jiru sirna qeexeetii sirna Oromoon yookaan naannoon adda addaa akka naannootti beekumsa argatee jiraatu kun akka hin jiraanne fedhu. Utuma fedhuu garuu sirni qeenxee kun sirna fedhii olaantummaa Amaaraa leellisu. Kun ammoo mootummaan naannoo Amaaraa sirna kana akka jibbuutoo fakkaatu garuu isaan lafa isaanii babal'isuu irratti baay'ee hojjetaa jiran. Waggaa 7 darban kana keessattuu sirna amma biyya dhuunfatee jiru kanarra keessatti waan dhageettii guddaa argatanii fi dhiibbaa garaa adda addaatiin godhaa jiranii naannoo Tigraayittis deemanii duguuggaa sanyii hojjetanii lafa humnaan fudhatanii nama 900,000 haga miliyoonaa ga'u lafarraa buqqisanii kaan ajjeesanii fudhatanii jiranii. Oromiyaa keessattis kanumatu deemaa jira. Kan naannoo Tigraay dhageettii addunyaa irratti argataa jira. Mootummaan biyya alaallee dhiibbaa adda addaatti godhaa jira. Kan Oromoo kun garuu dhageettii guddaa argataan jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaallee mootummaan naannoo Oromiyaa jedhamee lafa jiru malee dantaa saba isaa yookaan dantaa naannoo Oromiyaa mootummaa eegaa jiru miti mootummaa ergamaa jiru akkuma ilaalaa jirru. Kanaafuu akkuma yoo kanatti dhagaa jirru
aanaa Fantalee, Shawaa aanaa Fantalee fa'aa irratti walitti bu'iinsa horsiisee bultoonni naannoo Karrayyuu dhiibbaan akkamii akka jiru hammam akka dhiibamanii lafa isaaniirra buqqaa deemaa jiran hammam hanga deemaa ture hoggaa gara 17 haga dhiqqaa jiru. Kun ammoo Oromoota lafa isaarraa dhiibee Oromiyaa handhuura Oromiyaa akka ga'aa jiru dhagaa jirra. Kun ammoo ijoolleen Oromoo ammas humni keenya xiqqaatee jira. Biyya keessattis garuu mootummaan dantaa uummata kanaa eegaa jiru hin jiru, kadhageettii kennaafii jiru hin jiru. Horsiisee bultoonni kunniin humni isaaniitiif humni mootummaa naannoo Amaaraatiin waliin madaalu. Isaan ammoo mootummaa naannoo Amaaraatiin weeraramaa jiranii. Isaanis afaan ba'anii kana dubbataa jiranii. Sirni yookaan dhaabbanni san madaaleetiin weerara san fi irraa dhaabuu danda'u silaa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi loltoota amma naannoo Tigraay ergaman kun silaa akka seera biyya saniittis ta'e akka naannoo Oromiyaattis ta'e silaa naannoo Oromiyaatii fi daangaa Oromiyaa akka tiksuutu irra malee san irra darbanii sirna qeenxee san deeggarsa godhuuf qoraan ta'aa jiranii. Kanaafuu wanti waan fuuldura Oromiyaa gaafii keessa seenuu fi Oromiyaan yeroo ammaa kana keessatti garee yookaan mootummaa san keessaa dhaabbata dantaa Oromiyaatiif dhaabbate hin qabdu yeroo ammaa kana keessatti. Humna daangaa Oromiyaa tiksuu danda'u hin qabdu. Fe'iillee argaan jirru gaaffiin qotee bultoota Oromoo, horsiisee bultoota Oromoo, dargaggoota Oromoo deebi'aan jiru. Keessumaayyuu itti jabaatee miidhama guddaan akka ragaa jiru himatanii. Kanaafuu haala amma nu keessa jiru kana keessatti fuuldura Oromiyaa dhugama gaafii keessa maaliif daangaan yoo hin eegamne lafarraayyuu akkuma fedhanii abbaan irree tokko dhufee uummata kaasuu danda'u yookaan fixuu danda'u akkuma naannoo Tigraay keessatti ta'e kumaatamuwaan yookaan miliyoonaan lafarraa buqqa'uu danda'u haala jiru kana keessatti gaaffiin Oromoo naannoo Oromiyaatii fi saba Oromoollee gaaffii guddaa keessa. Naannoo Fantaallee Karrayyuu kaafte kanatti aanaalee Oromiyaa lamatu jira. Fantaalleedhaa fi Booset. Aanaalee kana jidduutti immoo taappeellaan tokko dhiyeenya dhaabbameera. Taappeellaa dhiyeenya kanatti dhaabbatame kana fakkaata jechaadha. እንኳን ደህና መጡ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሰሜን ሸዋ ዞን ምዕራብ ሸንኮራ ወረዳ jedha. Egaa awuraa godaanaa katamaa jedha. Kana daawwattoonni keenya hundumtuu hubachiisuu kan barbaannuuf iddoon amma taappeellaan kun irra dhaabbatee jiru aanaa Boosettii fi aanaa Fantaallee gidduudha. Iddoon kun qorkee iddoo jedhamu. Iddoo qorkee kana yeroo ammaa kana qorkeen kan jedhamu sun hafe gara awuraa godaanaa katamaa garasitti jijjiirameera jechuudha. Gara biraatiin immoo Shawaa Kaabaa keessatti iddoo Oromiyaa keessa seenee karaa laafa naannoo Tulluu Oofaa jedhamuu fi naannoo Shanootti. Egaa naannoo kanattis lafti qabatameeti jira. Oromiyaa keessa seenameeti. Isarraayis kan haasofnu ta'a akkuma argitan kana Aleeltuun jira. Sana booda Tulaafaa jedhamee Tulluu Oofati. Sana booda Shanootu jira. Meegaa asirratti haa dubbannu mee Faatumaa Badhaasoo yeroo baay'ee dhimma kanarratti waan barreessitu waanan argeefi amma naannoon Amaaraa dhufee Oromiyaa keessatti aanaalee Oromoo lama jidduutti taappeellaa dhaabbatee maqaa duraan qorkee jedhu balleessee awuraa godaanaa jedhee maqaa moggaafateeti jira. Oromiyaadhuma bifa kanaan qircuun mee kaayyoon isaa dhumni isaa maaliif sitti fakkaata? Akkuma amma kaaste aanaadhaan amma qircamaa jiran kuni akkuma taappeellaan sunis dhaabbateerraa argaa jirru maqaa jijjiiruun taappeellaa san dhaabuunu gara makka deemaa jiru argaa gara handhuura Oromiyaa deemaa jiranii gara handhuura Oromiyaa sun inuma falmanii akkuma naannoo adda addaa keessatti mootummaan naannoo Amaaraa naannoo adda addaaf falmuutti jiru kun beekamaadha. Naannoon isaan falman kanneen keessaa haga Finfinneeti.
kuni wanti fakkaatu akkuma argaa jirru kaayyoon isaa dhumaa naannoo Amaaraa kana bal'isanii gara Finfinnee fidu achi inuma itti fufa gaafiin isaanii deemee haga Baaleetiyyuu gaafiin isaanii Baalee gadi. Kanaafuu kuni keessattuu godina Shawaa Kaabaa kanaan kan dhufaa jiru akka argaa jirrutti naannoo Amaaraa kana dhiibanii gara Finfinnee fidu gaafii isaanii akkasuma babal'ifataa deemu fakkaata. Gara biraatiin immoo qorannoon qonnaa lafti qorannoo qonnaa tokko guddaan jira. Qorannoo qonnaa suni kana dura qorannoo qonnaa kan hoolotaa jiru jalatti bula ture yeroo dargiiti kan dhaabbate xalayaan yeroo dargii barreeffameeyyuu kan mul'atudha. Egaa yeroo sana aanaa qilbibiit yeroo jedhamu sanatti kan dargiin achitti dhaabe yeroo ammaa kana immoo hin barbaachisu jedhamuudhaani qorannoon qonnaa kuni kan Shanoo keessatti argamu yeroo ammaa kana gara naannoo Amaaraatti bulaa jira. Innis naannoo Dabra Birhaan kan jiru qorannoo biraa jalatti fudhatameera. Sun fudhatamuu duwwaa otoo hin taane naannoo sana kan qubatanii keessattuu warri poolisii naannoo Amaaraa yookiin liyyuu haayiliin naannoo Amaaraa naannoo sana keessa qubataa akka jiru yeroo dheeraadhaaf Oromoonni achiin nutti himaati turani. Egaa sababa kanaanii Oromiyaa keessatti check point yookiin iddoo faatuma lafti Oromoo akkanatti weeraramaa keessattuu naannoo tifkatee bulaa kana yookiin horsiisee bulaa naannoo Karrayyuutti isaanii horii isaanii hordofanii iddoo margi argamu iddoo bishaan argamu deemu yeroo isaan deemanii jiranii warri kun dhufanii taappellaa isaanii dhaabbatanii iddoo sana to'atu. Yeroo sila akkanatti daangaan Oromiyaa sarbamaa jiru kanatti lafti Oromoo weeraramaa jirutti. Lafti Oromoo weeraramaa jira. Humni lafa Oromoo weeraramu kana afoo dhaabbatee mormaa jiru hin jiru. Yeroo kana keessatti yeroo silaa Oromoon dantaa ofii eeggatee lafa ofii tikfatee dantaa saba isaa eegee falmatuu qabutti lafa babal'ifataa jiran ijoollee Oromoo ajjeesaa jiran lafa Oromoo ofii isaaniitti kumaatamaan dhufanii irra qubataa jiran lafa Oromoo irraa Oromoon dhiibamee hiyyummatti darbamaa jiru keessatti kun qaanyi cubbullee iyyannaa horsiisee bultoota Karrayyuu qotee bultoota Shannoo iyyannoo isaanii deebisu ta'ee silaa gaafiin Oromoo yookaan daangaan Oromoo haga tokko hin tikfamti jedhee amana. Garuu kun hin taane biyyattii garee sirna qeexxee hordoftuun waan hoogganamaa jirtuu fi aangoo ofii tiksuuf ilmaan Oromoollee lafti Oromoollee gaafiin Oromoollee dantaan Oromoollee kennamaa jira. Akkuma lafaa qircamaa jira namni keenyas qircamaa jira. Kuni akka cubbuuti fudhadhee baay'ee nadhagaame. Maaliif hoo jettee Oromoon baay'ee wareegama baay'ee kaffalee as ga'ee wareegama baay'ee kaffalee jijjiirama kanas fidee sirna biyya kanaa sirna gabroonfataa biyya kanaa kana ijoollee Oromoo qoraan itti godhanii tiksaanii turan. Warri kanaan duraallee akkas ture warri ammaallee aadama sanitti fufee uummata dantaa ofii eeggatuu danda'u humna isaa qircuun lafa isaa qircuun qabeenya isaa qircuun humna isaa qircee gurgurataa jira. Kuni akka cubbuuti waan fudhadhu baay'ee nadhagaame. Islaa yeroo ammaa kana keessatti ijoolleen Oromoo dantaa akkuma argaa jiru waanuma ta'aa jiru. Kanaafuu mormuu qabna. Nu akka hawaasaattis mormuu qabna. Akka nama tokkootis anis mormuu qaba jedhee waan amanuuf mormu. Garuu madaallii kamiinuu sirna akkuma atamma kaaste sirna Oromummaan baduu qaba. Itoophiyaan itti fufuuf Oromummaan baduu qabdi. Itoophiyaan itti fufuuf Oromiyaa naannoo jedhamtu kun baduu qabdi. Yookaan qeerroon yookaan dargaggeessi Oromoo walumaa galatti terrorist jedhanii maqaa itti baasanii addunyaa irrattis maqaa balleessuuf deeman. Kana keessa lafa keenya falman, eenyummaa keenya falman, kana waliin biyya ijaarraa yookaan hariiroo
tumsina jechuun sobas waan jedhamu waan jechootaan ibsamuu miti. Madaalli kamiinuu biyya ijaaruu yookaan hariiroo sabaaf sablammoota gidduu uumuu hin ta'u. Maaliif madaalli Oromoon ittiin kana tumsuuf dhaqee naannoo tokkootiif qoraan ta'uun ani natti mul'atu. Kuni waan fudhatamas qabu miti. Waanuma jedhan wallaalanii hariiroo tumsuu yookaan biyya ijaaruu waan akkasii haa jedhan malee madaalli kamiinuu naannoon tokko naannoo ofii isaatiifuu weeraramaa jiru tokko sabni ofii isaatiifuu mirga isaa argataa jirre gaafiin isaa deebi'aa jirre lafti isaa qarcamaa jiru namni isaa hidhaa kumaatamaan ciisu hoggansi isaa kumaatamaan hidhamee jiru siyaasaa keessaa dhiibamaa jiru deemee sirna cunqursaa kana isaanirra hojjetaa jiru sirna afaan ba'ee isin baduu qabdanii Itoophiyaan baadhateef rakkoo kana keessa seenne malee kuni tuffii akkanaa irraa silaa otoo duuba deebanii gaarii jedha gama keenyaan. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo sagantaa keenya lafaaf lafee har'aaf qabannee kanumaan goolabna. Torba sagantaa biraan hanga walitti deebinutti fayyaa tura. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.